Egaati hordoftoota keenya akkamittiidhaan AI fayyadamnee suuraa tokko qofa ka'uudhaan suuraa garagaraa hojjetachuu dandeenya yookiis akkamittiidhaan suuraa keenya edit godhachuu dandeenya kan jedhu waliin barannaa jechuudha. Egaan suuraa kanarraatii gara kanaa, kanarraa gara kanaa, kanarraatii immoo gara kanaatti akkamittiidhaan jijjiirachuu dandeenya kan jedhu suuraa amma isinitti argisiiserraa kan waliin barannu jechuudha. Akkasumallee barreeffama isaallee eessaa akka argachuu dandeessanii aappiin isaa maal akka ta'e kan waliin ilaalludha jechuudha. Egaatii yeroo ammaa kanatti AI'aan namoonni hedduun utuu silkiin fayyadamin yookiis utuu kaameeraa hin fayyadamin suuraa tokkicha qofaadhaan suuraa garaagaraa iddoo adda addaa yookiis iddoo barbaadanitti ka'aa jiru jechuudha. Kanaaf kallattiimaan amma akkaataa isaatti kan ceenu ta'a jechuudha akkaataa itti hojjennutti jechuudha. Faamilii egaatii karaa yuutuubis karaa teelegiraamis kan nu hordofaa jirtaniif jechuudha. Amma yeroo kana immoo yuutuub chaanaaliin keenya maal akka ta'e yookiis eessaa akka argachuu dandeenyu kan waliin ilaalludha. Egaatii jalqaba irratti yuutuubii aappii bilbila keessan irraa qabdan keessa seentu jechuudha. Yuutuubii aappii bilbila keessan irraa qabdan seenuudhaan bakka xiyyaarraa isiniif kaa'e kana bakka yookiis bakka seerchiin tuqxu. Erga irra tuqxanii booda utuu walirraa hin butiin haala iskiriinii irra isiniif kaa'e yookiis haalan barreessaa jiru kanaan ruubeetek jettanii seerchi gootu jechuudha utuu walirraa hin butiin. Haalan ittiin isinitti mareetti argisiisaa jiru kanarraa jechuudha. Ruubeetek utuu walirraa hin butiin ruubeetek jettanii bakka seerchii yuutuubii keessa irratti barreessuudhaan seerchii gootu sanaa booda kan loogoon isaa kana fakkaatu yookiis kan jalqabarra jiru kan inni itti maraa jiru kana jechuudha. Sanarra naqa tokkoof bakka sabiskiraayib jedhu tuquudhaan sabiskiraayib gootanii akkasumallee ammas bakka itti mareerra tuquudhaan gararraa ishee ol kan jettu yookiis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru yookiin bakka ol jettu kanarra tuqxanii akka odeeffannoon keenya isin qaqqabu jechuudha. Egaa keessa seenuudhaan yuutuubii bakka viidiyoos jedhu kana tuqxu jechuudha. Sanaa booda viidiyoowwan kanaan dura darban yoo kan as jalaa argattu jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura hojjetaman as jalaa argattanii ilaaltanii hordofaa deemuu dandeessu jechuudha. Chaanaalii kana keessatti barnoota teekinooloojii, hojii onlaayiniif seerota isaa akkasumallee haala yeroo keessatti argattu jechuudha. Pileelistiidhaan yookiis immoo kan qoqqoodamee jiru pileelist kan jedhamuudhaan bakka inni yookiis itti maraa jiru kana irra tuqxu jechuudha. Sanaa booda kun akkuma argitetti jira. Barnoota teekinooloojii kan jedhu jira, onlaayin monii kan jedhu jira. Isin kan fedha keessan irra tuquudhaan liistii sana keessaati hordofuu dandeessu jechuudha. Kan ittiin kan fedha keessan jechuudha. Egaa yuutuubii chaanaaliin keenya kana fakkaata. Chaanaalii kanas erga sabiskiraayib gootanii jalqaba irratti aappii kana argachuudhaaf bala pileestoorii keessanii deemtu jechuudha. Kan ittiin AI'dhaan suuraa edit godhatan. Sanaa booda Jeeminaa jettanii seerchi gootu. Jeeminii yookiis Jeeminii erga jettanii seerchi gootanii booda aappiin isiniif dhufa jechuudha. Suuraa keessan edit godhachuudhaaf jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif dhufu uninstaal godhadheen jira waan ta'eef isin instaal godhattu jechuudhaan kana dura instaal godhee bilbilarraa waan hin qabuuf bakka xiyyaarra isiniif kaa'e yookiis bakka open jedhu tuqa loogoon isaallee kan geengootti isiniif mare kanaadha jechuudha. Suuraa keessan edit godhachuudhaaf kana gargaaramtu jechuudha suuraa tokkicha ka'uudhaaf. Sanaa booda bakka open jedhu kanarraa al tokko ni tuqxu. Erga sanaa booda gara aappii keessa isin naqaa. Aappii keessa yeroo isin naqu aappiin keessaa kana fakkaata. Sanaa booda barreeffama ittiin AI'dhaan edit godhatan argachuudhaaf jechuudha. Gara teelegiraam aappii keessanii deemuudhaan bakka seerchii irratti oroo AI footoo editor yookiis akkaataan itti iskiriinii irra barreessa isinii kaa'e kanaan seerchii gootanii kan isiniif dhufu yookiis kan loogoonsa kana fakkaatu kan jalqabaa kana irra al tokkoof ni tuqxu jechuudha. Oroo AI footoo editor jettanii teelegiraam aappii keessan irra kan jiru seentanii bakka seerchii irratti oroo AI footoo editor argattanii booda seerchii gootu. Sanaa booda kan itti mare kanarra tuquudhaan bakka join yookiis bakka itti maraa jiru kanarra al tokko tuqxu jechuudha. Bakka join jedhu kanarra erga join gootanii booda as keessatti barreeffamoota hedduu gadhiifameera jechuudha. Gararraa isatti kan argitan suuraan sun haala kanaan isin hojjeta jechuudha. Barreeffamni isaa kan jalaa immoo akkaataa itti hojjetamudha jechuudha. Kanaaf as kaa'amee fakkeenyaaf tokko fudhadhee isinitti argisiisu jechuudha. Hojjennee yookiis edit godhannee isinitti argisiisu. Mee akka fakkeenyaatti tokkuma min fudhadha. Tokkoon ilaalee fudhadha jechuudha. Hangasitti namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan nafaana bu'aa isiniin jedha. Ergasii mee kana haa filadhu. Sanaa booda gadi qabdee turtu jechuudha. Kan barbaadan sana gadi qabdanii turtu. Ammas dabaltanii barreeffamatti ishee gadi qabdanii turtanii sana irratti gadi qabdee turtanii sanaa booda koppii kan jettu kanarra al tokko tuqxu jechuudha. Yookiis bakka koppii bakka itti mareessin argisiisaa jirurra al tokkoof tuqxu.
Erga koppii godhatanii keessaa bahuudhaan gara Gmail yookiis gara aappii amma buustanii keessa seentu jechuudha. Erga keessa seentanii booda bakka xiyyaa isinitti argisiisu yookiis bakka eedoo yookiin bakka pilaasii kanarra al tokko tokkoodhaan suuraa keessan filattu jechuudha. Suuraa barbaadde keessan filattu. Erga suuraa keessan filattanii booda wanti isin dhufuu kan jedhudha. Sanaa booda ergasiiti yeroo haala kana isin dhufu barreeffama koppii godhattan peest irratti gootu jechuudha. Barreeffama telegiraamii irraa koppii godhattan peestitti gochuudhaan senditti gootan yookiis immoo itti ergitu jechuudha. Gmail kanatti suuraa keessan edit godhachuudhaaf. Barreeffamichi kan amma telegiraamii irraa isinitti himedha. Suuraa keessan gashtanii barreeffama gashtanii sendiitti ergitu. Amma itti ergeera mee hojjete naa deebisaara. Kun akkuma argitan naaf xumureera kana fakkaata jechuudha. Suuraa tokkichatti gashuudhaan haala kanaan uffannaas ta'e bakka illee baakgiraawundi guutummaa keessan isiniif jijjiirachuudha. Harka keessaniidhaan edit godhachuu irra tuqxanii sanaa booda bakka seef jedhu sana tuqxanii seef godhachuu jechuudha. Gara faayila keessanii keessatti. Egaati utuu uffatee jiru baakgiraawundi barbaadu isin gaatiin suuraa keessan tokko qofa fayyadamuudhaan wanta fedha keessanii yookiis iddoo itti ka'uu barbaadan hunda argachuu dandeessu. Ammas lammaffaa mee tokko akka fakkeenyaatti hojjedhee isinitti argisiisu. Mee tokko argachuudhaafis mee gara jalqabaa deemee haa ilaalu. Mee kana ilaalume. Akkuma jalqaba isinitti mee gadi qabdanii turtu jechuudha barreeffamicha. Bakka itti mari'aal tokko gadi qabdanii turtu. Ammas deebitanii barreeffamitti gadi qabdanii turtu. Erga barreeffama gadi qabdanii turtanii booda koppii kan jedhu tuquudhaan erga koppii godhatanii keessaa baatanii gara Gmail keessanii deebitu jechuudha. Aappii sammuu Play Store irraa buustan. Ergasii booda bakka pilaasii tuquudhaan akkuma ammaatti suuraa keessan filattu jechuudha. Sanaa booda barreeffama koppii godhanne peest irratti goona. Erga peest irratti goonee booda immoo itti ergina jechuudha. Ilaallu kun akkuma argitan suuraa kana fakkaatu nuuf hojjetee jira jechuudha. Suuraalee kaameraan akka kanatti edit ta'uu hin dandeenye AI'dhaan hojjetannee edit godhachuu dandeenya jechuudha. Sanaa booda kanallee seef godhannee keessaa baana. Erga seef godhannee booda bakka seef jedhu tuqnee seef godhannee booda ammallee telegiraamii keenyatti yookiis bakka Oro AI photo editor kan jiru chaanaalii ammaa keessa barreeffama baay'ee jira waan ta'eef ammas tokko haa ilaalu akka fakkeenyaatti. Akka fakkeenyaatti tokko ilaalee isinitti argisiisu. Kama ta'u kunoo kanumaan godhee isinitti argisiisa. Gadi qabdanii turtu ergasii booda barreeffamicha ammas gadi qabdanii turtanii ergasii booda koppii godhachuudhaan ammas gara Gmail keessanii deebi'uudhaan suuraa keessan filattanii erga jettanii booda ammas peest irratti gochuudhaan itti ergitu jechuudha. Kun hojjetee akkuma argitan nuuf xumuree jira jechuudha. Egaati faamilii suuraa keessan haala kanaan edit godhachuu dandeessu jechuudha. Egaati barnoonni keenya irraa kana fakkaata akkataatti AI'dhaan photo editor godhannu waliin baranneerra jechuudha. Kanaaf namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumallee like share gochuudhaan wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo hordoftoota koomentii godhaa isiniin jedha. Akkasumallee telegiraamii keenya irratti hordoftoota baay'ee horachaa jira waan ta'eef Oro AI photo editor kan jedhu kana search gootanii erga join gootanii hiriyoota keessanillee share godhuudhaan irraa ofii keessaniif illee gargaaramaa isiniin jedha. Barreeffamoota hedduu yookiis suuraa hedduu edit gochuu kan dandeessanidha jechuudha. Akkasumallee telegiraamii kan waliigala kan guddaa keenyaan Roobee Tech jettanii search yeroo gootan kan subscribe 30,000 ol qabudha jechuudha Roobee Techiin. Kunoo kanuma jalqabarra jiru kana kan logoonsa kana fakkaatu join gochuudhaan barnoota teknooloojii irraa hordofaa isiniin jedha. Eegaan barnoota dhufuutti hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.